السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم أستاذ كنا بقنا كان نفتن جتشا mee yoo jala kanaan آمين آمين fagaatini بركة بعيد. deebi'ullee maranii yookaan darsii akkuma kana markazoota gurguddaa karaa akkuma kana baratamu markazoota garaagaraa irratti sa'aatii kana darsii qabanillee na fakkaata. Akka beekutti akkasuma na fakkaata. Ijoolleen hagana baay'atan bakka biraatti illee akkanuma taa'anii eeggatanii waan akkasii na fakkaata. Mee ما شاء الله. yoo ajaajabduu taate isinii deebifna rakkoon qabu. Yoo ajaajabduu taate. Goomaan rakkisuu dhiisa bakka jechuun sa'aatii asii gaggeeffatanii sa'aatii achii isaan irraa gugurra wal beekurra walii beekuu jedhanii goomaan ta'u bakka yeroo biraa rakkoon qabu keessaan illee wajjiniin sa'aatii gaafadhee goomaan rakkisu. Hayyee taate inshaallah adii isaanii natu isinirra sheer godhe itti fufa. Inshaallah yoo rakkoon qabu. Barattoonni as jala jirtan wallahi rabbumatu isinii ta'e ijoollee subhaanallah. Ani waa'ee onlaayina imoo kana baay'ee irraa quban qabu. Haa taatu arraba isaatii fi faaruu isaa liqixa dhagahaa ture. Namni kun asiin isa faarsa, kun asiin isa arrabsa. Kun asiin wantoota tokko tokko waan silaa khayrii fakkaatee asirraa deemu jechuun haqiqaan isaallee khayrii maa hamtuu fakkeessee miidiyaa irratti gabbahee akkaataan inni imoo kana itti qeequ yookaan onlaayina kana itti qeequ akkaataa biraati garuu akkaataan haqiqaa akkana akkaataan haqiqaa ilmii silaa namni biyya meeqa irraa biyya meeqa dhaqee ka qabu qabeenya isaa saniin kitaabban garagaraa bitatee akkasuma imala caalimman fageenya isarraa jiran bakka silaa caalimman jiran sani dhaqee rakkatee beelahee dheebotee akkasitti yeroo dheeraadhaaf namni waggaa meeqa keessatti akkasi baratu ijoolleen teenna waggaa takka lama keessatti huruufa eegalanii akkasuma qur'aana eegalanii qur'aana kattamanii usulus salaasaa qara'anii kitaabut tawhiidin qara'anii arbaciina qara'anii buluugaaf riyaada qara'aa jiraachuun isaanii kun maaluma wannummaan akkanatti das nama jedhu ani yeroo tokko tokko dhufee isaan dhageeffadha takkaa waan hagana dasnee dhufeen agarre wallahi takkaa waan hagana namatti mi'aawulleen agarre takkaa waan hagana das nama jedhulleen agarre abboo maal godharee rabbumatu isinii ta'e ammallee rabbi isinii haa dabalu akkaataan namni waa nama barsiisu heddumatu jira. Namni akkasuma nama gorsullee baay'eematu jira. Namni haga fedhe yoo haasa'e haasofni isaa gorora bira yookaan arraba bira ilkaan bira gadi nama hin tarrillee baay'eetu jira. Haasofni isaa gurra nama hin seennillee baay'eetu jira. Garuu yeroo tokko tokko yeroo akka tasaa as dhufee isin dhageeffadhu guyyaan hundi mi'aa malee guyyaan hundi das nama jechuu malee guyyaan hundi waan ajaa'ibaa qalbiin tiyana gammadaa haga as ture osoo qalbiin tiyana gammaddu asii ba'a keessatti ijoolleen asitti walitti qabamanii siiraa ergamaa isaanii akkana baratuun rabbumatu isinii ta'e bakka jirtani alhamdulillaahi jedha wallaahi alhamdulillaahi jedha. Namni walumaa galatti zabana booda kana keessa namni waa baay'ee rakkata akkasumas kan namni tokko quba isin hin qabne sa'aatii kanatti isin hundi keessan yoo namni tokko lama bakka tokko jiraate malee hundi keessan bakka garagaraa jirtan iddoo adda addaa keessatti kilaasii garagaraa keessa jirtan osoo waan feetan hordoftanii osoo tiktooka feetan hordoftanii osoo yuutuubii feetan hordoftanii osoo googilii feetan keessa seentanii waan barbaaddan waan qalbii teessan isin feetee fi waan sheexaanni itti isin ajaje waan barbaaddan osoo hordoftanii yoo rabbiin taate malee namni tokko isin hin argu. Kana hunda of gaccabsitanii of qabdanii sunnan fayyadu jettanii as dhuftanii burqaa ilmiidhaa akkana baratuun burqaa ilmiidhaa halkanii guyyaa akkanatti irraa waraabbatuun abbo rabbi isinii tahee ammallee isinii haa ta'u ijoollee rabbi isinii tahee ammallee isinii haa ta'u. Waan garii itti gammadanii huma jedhanillee wallaalanii deebi'anii booyan fa'a waan garii gammachuu gariitti booyan wallahi namni silaa yoo rifatee booya gammachuun garii namallee hin boochifti.
gammachuun teessan akkaataan markaza kana dhufee itti gammade bakka akka waan ofii barataa jiru akka waan ofii barsiisaa jiru karaa tokkoon akka waan ofii barataa jiru itti gammada karaa tokkoon akka waan ofii barsiisaa jiru itti gammada karaa hundaanuu takka dhibbaan dhibbatti malee wanni tokko dhibba keessa 99 tuqaa wayiin illee watakka hin jirtu. Alhamdulillah rabbi isinii haa ta'u rabbi isinii haa laafisu ijoolli waan qaraatan rabbiin sammuu keessatti walitti isinii haa qabu. Warra yeroo dheeraa asirra ture kasaaraan asirra galuu miti. Sa'aatiin kun yookaan sa'aatii boqonnaa qabdan kana harmeen teessan naa dawwaliif isin eeydi yookaan abbaan keessan naa haa dawwaltaniif isin eegan. Sa'aatii akkanaa kana sa'aatii silaa boqonnaa qabdan waa baay'ee irratti silaa sa'aatii kana itti fixan as dhuftanii ilmi irra fixanii waan silaa umrii keessan fixu waan duniyaa keessan isin jalaa fixu waan barakaa isin jalaa fixu rabbi isin irraa haa qabu. Rabbi isin barakachiise ammallee isin haa barakachiisu. Ijoollee bakka geettanii mi'aayaa bakka geettanii urgaayaa waan isinii ta'e rabbi isin irraa fudhatanii galmaan rabbi isin haa gahu. Rakkataa asiin booyaa asiin imimmaan haqataa asiin ilmii barataartanii asiin cinqamaa asiin fuuraa xaragataa asiin beekumsa dhageeffataa jirtanii addunyaa fi akhiraa teessanillee tagammachuu rabbi isinii haa taasisu rabbi isinii haa taasisu. Sheeka keessan Ustaaz Abdusalaami rabbi umrii isaanii isaan haa kaa'u. Akkanatti namni walumaa galatti wallaahi namni nama barsiisullee baay'ee nama akkanas yaa'innaan nama barsiisullee agarree nama barnoonni isaallee akkanatti das nama jedhullee agarre. Fakkeenyaaf tarii yoo anaa guyyaa tokko tokko as dhufee isin argu akkanatti waa dasna jedhan isinii halkanii guyyaa as keessa teettanuu waa meeqa ustaazota meeqa irraa waa barataa jirtan garuu ustaazota irraa waa barataa jirtan kanneen keessaallee barnoota eenyutu das isin jedha jettanii yookaan akkasii yaqqanfattanii sa'aatii barnoota abbaa sanii sekoondiin takka akka isin jalan tarriitti kayyawaan osoo isaan hin dhufin seentan namni barnoota barsiisaa tokko sa'aatii bireedii isaa qaban osoo barsiisan sun hin seenne dura bakka sanii argamanii qophaa'anii ta'an yoo isa jaalatan yoo isa kabajan barnoonni isaa kadas nama jedhu taate kan namatti tolu taate dursanii qophaa'anii isa eegan. Akkasuma Ustaaz Abdusalaam illee akkasitti eeydan jedhee yaada. Jabaadha jabeessaanii ustaaz jabeeffamuu qabu. Wallaahi osoo biiliyeenaan illee isinirraa fudhatanii biiliyeena mataan biiliyeena isinii kennanii osoo Ustaaz Abdusalaamiin nuu kennaa jedhanii lubbuu teessan kennaa Ustaaz Abdusalaamiin hambifadha. Rabbi umrii isaanii haa kaahu beekumsa isaanii rabbi isaanii haa dabalu. Kanaaf jajjabaadha wal jajjabeessaa. Sa'aatii barnoota isaanii yooma barnoota nama biraa irratti illee mashguula taatan taate dalagaa silaa yeroo isaan dhufan dalaydan yeroo biraatti dabarfadha akka yaada kiyyaatitti. Yoo dalagaan illee isin guddatee biizi taatan sa'aatii barnoota isaanii mashguula waa takka illee harkaan hin qabinaatii dhufaatii dhageeffadhaa baradhaa gaafii isaan isin gaafatan deebisaa fi waan isaan isin himan irraa hubadhaa irraa baradhaati. Akkasitti nagaa keessa akka jiraattan isinirraa barbaada. Jajjabaadha rabbi nagaa keessa isin haa jiraachisu. Bakka jirtanii rabbi isin haa tiksu. دينا في الدنيا تيسن كيس ربي بركاء سني هاكاه. وعلى هذا القدر أكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طولت ففينا من يريد أن يعمل إلى الشغل وإلى أي شيء. فينا من يريد النوم ويعني في الليل يشتغل طوال ليل أو يشتغل كل ليلة وفي الصباح يريد أن ينام له فرصة قليلة. لذلك أنا أقصر لكم وأحبكم من قلبي حبا شديدا وأحب أستاذكم وأحب طلاب هذا الأستاذ وأحبكم النساء والرجال الذين كانوا في هذا المركز العظيم الذي كان اسمه أعظم مركز الموجود في الأونلاين. لذلك إن شاء الله إن يسر الله لي أرجع إليكم أو رجعت إليكم مرة أخرى وإلى لقاء آخر. فعلي أن أدعو الله في السر والعلانية
حتى أرجع إليكم مرة أخرى. مع السلام، على بركة الله. يا إلهي بارك الله فيكم أستاذك إن الدقلة مع الفاتحة ويوم إيه حياكم وبياكم وطول الله عمركم سنين جنة مع البركة الدنو قلتو مع الفاتحة إيه دقا كيسني إيه ما شاء الله نما قيمة قبطو قيمة نما بيكا جدا إيه ما شاء الله نما قيمة قبطو نما قيمة نما اللي بيكا نما أكسي بارك الله فيكم علي ورسيك لك وسلامت مه أكسي أكا كلين سنو دومنا إيه بارك الله فيكم أستاذ كان هدو تكنو غلطو مع الفاتحة ويوم إسنين جنة السلام ربين عمري عليكم كيسان ورحمة الله اللي إسنين عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحيم، لبيك حبيبي جرتوا فيما نجي كم في يوماني جرت قلت ربي بقى ساعتي كان جيتن تيتي في كنا ورابي متي درتي بر غافي بيرا نونكا ونوتي جيتن أبو أنا كنا اللي أناني وجي كيسان ياد دابرو أنا ما كيرك يا ما أدري جتن بر يرو سنتي بر جوال برتي رونجي أستاذ إمو تفاني بان سيداني من سره مو متيجا أيان أنا كاسيرك يا إيه ما سجل كاسة إرّا من كارثة. الله كنا اللي كافته جيمين رتين دلقينا